በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ ከንልማ አፉረ ቁልቁሉ ዋቀ ቶኮ አሜን። ረኮሌ ሀለ የሮ መነ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እረት ረኮሌ ሀለ የሮ መነ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እረት ቀቀባ ጅሩ ይላልችሴ ኢብሳ ሲኖዶሲ ቁልቁሉ ራ ከነሜ ቁልቁሉን ሲኖዶሲ መነ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ መነ ክርስቲያነቲ እረቲ ፊ ክርስቲያኖታ እረቲ ረኮሌ ቀቀባ ጅሩ ይላልችሴ ጉራናላ ሰገሊ ሀንጋ ኩደ ቶኮ በረኩመ ለማፍ ኩደ ለማ ጉዮታ ሰዲፍ ወልገሂ አሪፈቺሳ ዋሜ መነ ክርስቲያና ኬኛ ከዋሎታ ፊ መኔን ክርስቲያኖታ አከሱመስ ሆርዶፍቶታ መነ ክርስቲያና እረቲ ረኮወን ገሃ ጅሩ ላልችሱን መሪ ታሲሱኒ ፊ ሙርቶወን ደበርሱዳን ኢብሳ ጀኖ አርማን ገዲ ደበርሴራ ተቆፋ ኩታ መጋላ ቦሌቲ አና አፍሪ ፊ ሸን መቃ ገንደ ዱራኒቲን ገንደ ዲግደሚ አፉር ኩደ ሰዴት ኩደ ጃሃ ፊ ኩደ ሸንቲ ጅራቶኒ ቁልቁሉ ሲኖዶሲቲፍ እየተደፈተን እረቲ ጋፈ ጉያ ዲግደሚ አፉር ጃሸነፋ በረኩመ ለማፍ ኩደ ለማ ዲግደሚ ሸኒፍ በሪ halkan walakka mana kristiyaana qulqulluu ገብርኤሊ ፊ ቁልቁሌቲ አርሴማ ቦሌቲ ክርስቲያኖትኒ ባየን ከደና ፊ ገለቶ እረ ኦሶ ጅረኑ ዱካሳ ፊ አራሱማዋ ነመቦችሱ ፈየደሙዳን ረሳሳ ፊ ኡሌዳን ነሞታ ባየረቲ ሚዳ ቃማ ከን ቀቀቤ ፊ ደርገጎኒ ሆርዶፍቶታ መነ ክርስቲያና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ለማ አጀፈመኒ መነ ክርስቲያና ጅጌ ታቦትኒ ቡልማታ ዋቀዮ ተኤ ከበጀማን አቦቲን ኤቢፈሜ ከንቱሬ ፉደተሙን ሜሻሌን ቁልቁሉ መነ ክርስቲያና ሳመሙ ኢሳኒ ከነገሄ ጉቱማን ቁልቁሉ ሲኖዶሲ ጎቻ ከነቲ ከንገደ ጫላ ጎቻ በዳፊ ሱከኔሳ ከና በላልፈቴራ መነ ክርስቲያና ኬኛ ረቲ ጎቺ በዲ አከና ቃሞታ ራወተን ረቲ ሞቱማን ቆረኖ ጭማ ታሲሱን የከምቶትኒ ገረ ሴራቲ አከ ዲያተኒ ፊ ተርካንፊን ፉደተሜ ኡመተ ኬኛፍ ሚዲያዳን አከ ኢብሰሙ ንጋፈና ለመፋ ለፈ መነ ክርስቲያነቲ ላልችሴ መነ ክርስቲያነቲ ወጋ አፉሪን ዱራ ጀልቀብዴ iddoon sun ክርስቲያኖታ ናኖ ሰናቲፍ በከቲ ዋቀፈተኒፍ አከተኡ ሞቱማ ወጅን ዱበቹዳኒ ፊ ኡሊ በሬሳ አከቱርቴ ታቦታ ቡልማታ ዋቀዮቲ ጀልቀቤ ሜሻሌን ቁልቁሎትኒ ከን ከበጀማ ተኤ ኢሰረ ደርቤ ክርስቲያኖትኒ ለማ ደርገጎኒ ሀጩጫዳን ዱከነ ደው ታሲፈቹን ቃሞታ ሴረ ከበቺፍቶታ ሞቱማቲን ዲግኒ ሳኒ ኢዶ እtti dhangala'ee fi lubbuun isaanii bakka itti darbe bakka qulqullummaa akkuma ta'u isaatti bakka kabaja duraanii itti deebi'e gamoon mana kiristaanaa ijaaramee kiristaanotni karaa nageenyaatiin sirna waaqeffannaa isaanii akka gaggeeffatanii fi qaamni mootummaa ilaallatu qajeelfama gama isaa akka nuuf laatu qulqulloon sinodoosii ni gaafata. sadaffaa ergamni dhiiga dhangalaasuu fi lubbuu dabarsuu gahuu didee sababoota adda addaatiin lubootni ክርስቲያኖትኒ ፊ ደርገጎትኒ ሂዳመኒ ጅራቹን ኢሳኒ ዋን ቤከሙፍ ሃልዱሬወን ቶኮ መሌ ሂዳ ይራ አከ ሂከመን አከ ታሲፈሙ ቁልቁሉን ሲኖዶሲ ጭምሴ ንጋፈታ
Arfaffaa seeraa fi heera mana kiristaanatti ala waajjira mana lubummaa Oromiyaa hundeessina jedhanii adeemsa seeraan alaa kan socho'an akkasumas qulqulluu siinodoosiitiin taabotni eebbifamee nuuf kennameera jechuutiin biyya Ameerikaatti maqaa mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidootiin hundeessaneerraa kan jedhan. Tokkoffaa liqa Aayilaaf luba Balaayii Makonnin, lammaffaa abbaa Gabra Maariyaam Nagaasaa, sadaffaa barsiisaa Hayila Mikaa'el Taaddasaa, arfaffaa luba Badhaasaa Tolosaa. Namoonni kun karaa manni kiristaana keenya hin beekneen seeraan ala amantoota dogoggorsiisuu fi waa'ee amantii isaanii bitaa akka isaan galu taasisuu isaanii akkasumas barsiifata mana kiristaana Ortodoksiitiin ala ta'e barsiisuun isaanii ragaatiin qindaa'ee yaa'ii qulqulluu siinodoosiitiif kan dhiyaate yommuu ta'u, namoonni armaan olitti maqaan isaanii caqafame hundeessitoota mana lubummaati kan ofiin jedhan gocha isaanii kana irraa of qusatanii gaabbuun hanga deebi'anitti gurraandhala 11 bara 2012 irraa eegalee aangoon lubummaa mana kiristaana keenya irraa kennameef qabameera. Maqaa mana kiristaana keenyaan tajaajila hafuurawaa kamiyyuu akka hin kennineef dhorkamaniiru. Namoonni kun gocha isaanii irraa gaabbiin yoo deebi'uu fedhan dhimmi isaanii irra deebi'amee akka ilaalamu murteessineerra. Namoonni nuti luba jedhan kun taabonni qulqulluu siinodoosiitiin eebbifamee nuuf kennameera jechuun amantoota dogoggorsiisaa kan jiran yoo ta'eyyuu akka seera mana kiristaana keenyaatti taabonni akka kennamuuf mana kiristaana kan gaafannee fi manni kiristaanaa keenyarraayis kan kenneef akka hin jirre yaa'ichaan kan mirkanaa'e waan ta'eef amantootni namoota akkasii dogoggoranii kan dogoggorsiisan irraa ofii isaanii amantaa isaanii fi seera mana kiristaanaa isaanii yeroo kamiyyuu caalaatti akka eegan yaa'ichi hubachiiseera. Shanaffaa mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidootti qulqulloonni baay'ee fi mannaaniyaanotni biyyaa fi lammiidhaaf iddoowwan itti kadhatan kawaalota gurguddoo garaagaraa akka qabdu kan beekamudha. Ta'es waggootan muraasan booda kawaalota tokko tokko irratti qaamotni dhuunfaa qormaata isaan irra gahaa jiru kan beekamuu fi keessattuu yeroo ammaa kana kutaa lallaba Shawaa Bahaa aanaa Liban Cuqqaallaatti kan argamu Zuqaalaa Dabra Mankiraat Abbaa Gabra Manfas Qidduus kutaa lallaba Salaalee kawaala hangaficha Dabra Libaanos irratti ta'ee jedhamee namoota dhuunfaa tokko tokkoonii fi gareewwaniin rakkoon gahaa jiruu fi seenaa gurraachessuuf adeemsi taasifamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu qaamni mootummaa dhimmi kun ilaallatus dhimmichaaf xiyyeeffannoo laachuun warreen rakkoo uumtota kana akka dhaabsisuu fi kawaalotni hambaa biyyaa akkuma ta'uu isaaniitti eegumsa barbaachisaa ta'e akka taasisuuf qulqulluun siinodoosii murtoo dabarsees mootummaan akka nuuf raawwachiisu ni gaafanna. Jaaffaa lammiilee keenya biyya Arab Emireetii fi Dubaay jiraatan uumaa isaanii wajjin kan itti wal argan waaqayyoon kan itti waaqeffatan mana kiristaanaa ijaaruuf mootummaan biyyattii gaafii mana kiristaanatti keenya irraa gaafatame deebii osoo hin argatin hanga yoonaatti tureera. Yeroo ammaa garuu kabajamoo muummeen ministeera biyyattii Dr. Abiy Ahmed lammiilee Itoophiyaa achitti jiraatan haasofsiisuu jajjabeessuu irra darbee mootummaa biyyattii waliin mari'achuun lammiilee kiristaanota keenyaaf iddoon itti waaqeffannaa manni kiristaanaa itti ijaaramu eeyyamsiisuu isaaniitiin kanumaa wajjin biyyoota Arabaatti godaansa irraa akka deebi'anuu fi biyya isaaniitiif akka gahan taasisuu isaaniitiin kiristaanotni godaantota ta'anii turan
baay'ee kan gammachiisee fi manni kiristaanaa keenyaas ergama imaltummaa ishee akka babal'ifattuuf kan gargaaru waan ta'eef yaa'iin guutummaa qulqulluu siinodoosii baay'ee gammaduu isaarra darbee kabajamoo Dr. Abiy Ahmed gara waamicha teessoo biyyummaa kanaatti erga waamanii jalqabee dhimma mana kiristaana keenyaa dhimma isaanii taasifachuun hojii boonsaa afuurawaa ta'ee waan argameef yaa'iin guutummaa qulqulluu siinodoosii galata kabajamaa isaa ni dhiyeessa. Torbaffaa abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaatti OMN, LTV, OBN sarara televiziyoonii kanneeniin yeroo muraasaan booda mana kiristaanaa seenaa umurii dheeraa qabduu fi ergama imalummaa qabdu biyyaa fi lammiif haadha seenaa fi oolmaa gaarii kan qabdu irratti weerara maqaa xureessuu adeemsisuun seenaa balleessuu fi odeeffannoowwan dogoggoraa tamsaasuu isaaniirraa kan ka'e hordoftoota miiliyoona 60 ol kan qabdu mana kiristaanatti irratti kabaja ishee fi olaantummaa ishee bifa gadi buuseen ragaawwan dogoggoraa tamsaasaa jiran mana kiristaanatti qofa osoo hin taane akka biyyaatti wal dhabbii fiduuf tattaaffiin taasifamaa kan jiru waan ta'eef qaamni mootummaa dhimni kun ilaallatu qulqulleeffama seeraa barbaachisaa ta'e taasisuun hoggantoota miidiyaalee kanneenii seera sabqunnamtii fi dambii ittiin bulmaataatiin seeraan akka gaafataman gara fuulduraattis gochoota seeraan alaa akkasii irraa akka of qusatan yaa'iin guutummaa qulqulluu siinodoosii gurraandhala 9 hanga 11 bara 2012tti guyyoota walitti aanaa 3f walgahii ariifachiisaa taasise qabxiilee armaan olitti caqafaman irratti erga mari'atee fi murtoo erga dabarseen booda biyya mootummaa fi ummata dabalatee hojiiwwan raawwataa jiran jechuunis tokkummaa ummataa akka dagaaguuf hawaasummaa fi hojiin misoomaa akka saffisan walumaa galatti biyya keenyatti nageenyii fi tokkummaan bu'ee biyyi keenya Itoophiyaan lammiin hundumtuu kan hawwatu fiixee misoomaa akka taasisu akka laphee tokkootti gorsaa akka jecha tokkootti dubbataa tokkummaa biyyaa fi ummataatti murtaa'ee akka dhaabbatu guutummaan qulqulluu siinodoosii waamicha dabarsuun yaa'ii isaa guyyaa har'aa kadhannaadhaan cufeera. Waaqayyoon biyya keenya haa eebbisu, mana kiristaanaas haa eegu, ummata keenyaaf tokkummaa fi nageenya isaa nuuf haa kennu. Ameen. Abbaa Maatiyaas dursaa hangafa ጳጳሶታ fi ፓትርያርኪ mana ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኢትዮጵያ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ከየካቲት 9 እስከ 11 2012 ዓ.ም ድረስ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ ከዚህ በላይ በተጠቀሱት በተገለጹት ነጥቦች ላይ ከመከረና ውሳኔ ካሳለፈ በኋላ በኢትዮጵያ ሀገራችን በመንግስትና በህዝቡ ጭምር እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት ማለትም ህዝባዊ አንድነት እንዲጎለብት ማህበራዊና ልማታዊ ተግባራት እንዲፋጠኑ በአጠቃላይ በሀገራችን ሰላምና አንድነት ሰፍኖ ሀገራችን ኢትዮጵያ መላው ዜጋ ከሚመኙላት እድገት ጫፍ እንድትደርስ እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ሆኖ ለሀገርና ለህዝባዊ አንድነቱ ጸንቶ እንዲቆም የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ጥሪውን በማስተላለፍ ጉባኤውን በዛሬው ዕለት በጸሎት ዘግተዋል። እግዚአብሔር ሀገራችንን ኢትዮጵያን ይባርክ ይቀድስ፣ ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅ፣ ለህዝባችንም ሁሉ አንድነትንና ሰላምን ይስጥልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። የካቲት 11 ቀን
የ2012 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ dhuma ibsa ejjennoo kanaan booda waliin turtii eebbifamoo Abbaa Henook Phaaphaasii kutaa Lallaba Arsii Lixaa wajjin taasifneen walgayii ariifachiisaa guyyoota 3f taasisaa turtan akkamitti madaaltan laata jennee gaaffii dhiyeessineef isaanis akkasitti nuuf ibsaniiru. Maqaa Abbaa Ilmaaf Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko amiin. Egaan walgayiin ariifachiisaa kan ta'e Sinodoosiin taasiseera guyyaa 3 fi walgayiin guyyaa 3 kana taasisame akkuma beekamu amma bara nuun keessa jirru kana keessa bataskaanni sababa adda addaatiin miidhaa adda addaatu irra gahaa jira. Qormaata cimaa keessadha kan isheen jirtu. Sababa kanaatti waqtii kana ilaalchisee akkamittiin rakkoo uumame hiikuu dandeenya kan jechuutiin caalaatti naannoo 22 lafa jedhamu bataskaana diigamee uummata nu jalaa ajjeefamanii uummata keenya irratti miidhaan gaggee jira. Isa ilaalchisee tura tokko isa namooti miidhaman kadhannaa taasisuutiin namoota lubbuun isaanii darbe namooti immoo hidhamanis kan jiran jiru akkasumaanis immoo bataskaanni diigame jira. Kana ilaalchisee mootummaan xiyyeeffatee kana gargaarsa barbaachisaa ta'u akka taasisuuf lammatas immoo uummata sana jajjabeessuu isarra darbe immoo miidhaan akkasii bataskaanarra qormaati gahaa jiru kun akka dhaabbatu namooti seera darbanii waan kana raawwatan seeraan akka itti gaafataman kan jedhuunidha kan walga'iin kun taasisamaa ture. Karaa gara biraa immoo walga'iin waqtii kana ilaalchisee mana lubummaa Oromiyaa dhaabna jedhanii socho'an jiru. Sinodoos ji'a darbe keessa ji'a 7 irraa ji'a naasee keessa gorsa laatee ture, akeekkachiisa laatee ture. Gorsa sana darbamee akeekkachiisa sana darbanii arra mana lubummaa dhaabne jechuun aanaa tokko irratti mana kutaa lallabaa adda addaa irratti dhaabneerra jechuun biyya Ameerikaas immoo taabota fuunee deemneerra jechuun Sinodoosiitiin cabsuutiin qajeelfamaaf ejaja Sinodoosiitiin ala namoota socho'an kun egaa taayitaan isaanii akka irraa qabamu ta'eera. Lubummaa kana booda tajaajila lubummaa akka isaan gaggeessine jechuun murtoo kana fakkaatanidha kan darbe. Dhiyaansuun murtoowwan garaagaraa qulqulluu Sinodoosiitiin yeroo garaagaraa keessatti dhimma mana kiristaanattiitiin wal qabatee darbu yeroo lafa irra harkifamu ni mul'ata. Kana wajjin wal qabatee maal nuun jettu laata kan jedhu taansine. Egaan yeroo baay'ee qulqulluu Sinodoos murtoo dabarsaa murtoo isa dabarsee kanarratti immoo raawwachiisa irratti hundumaallee miti raawwachiisa tokko murtee tokko irratti raawwachiisa irratti xinnoo ishee gara booddatti deebi'uun jira. Hojiirra ooluu irratti rakkoon akkasii jira. Egaa kuni maalirraa keetu yoo jedhame egaa bulchiinsa dadhabina bulchiinsaa natti fakkaata. Kanaaf kuni akkasirra yerootti Sinodoosiin naasahaa murteessaa qajeelfamas inda barsaa hojiirra oolchuu irratti rakkoon jira kun beekamaadha. Egaa nama murtoo nama darbe kuni raawwachiisa irratti minaalbaata rakkootu isaa qundamaa jennee yaanna. Sababni isaa waa'ee jireenya bataskaanaaf bataskaanii jireenya ishee irratti
ህልውና ሽረት ማሉማ ሽረት ቆርማታ ዱፌ ገቲ ተኤፊ ከራ ጠቅላይ ቤተ ክህነትስ ተኤ ከራ ሲኖዶሳ መና ኦፊሲ ሲኖዶሲቲን ቀጀልፈሚ ኩን ደርቤ ኦጂሮ ለጀኔ አብደና ቃሞቱማስ ከነ ጥየፈቴ ዋነ ሰራይ ገመከራ ወቱራ ከን ሲኖዶሲን ጭብሴ ከን ሙርቶ ከነ ከንደበርስ ዱመረትስ ሚዲያለን ሆሎ ለመነ ክርስቲያናቲ በከ ሂምቡኔ ከነን ደበርሳ ጅራን ቁልቁሉን ሲኖዶሲ መቃይሳኒ ተረሱን ተርካፊን በርባቺሳቴ akka itti fudhatamu murtoo dabarseera kana wajjin wal qabate maal jettu laata yaadni walii galaa keessaniyo maali laata kan jedhu gaafii keenyattaan sine egaan akkuma jedhame miidiyaaleen sadan maqaan isaanii caqasame kan jiru sadan isaanii Itoophiyaa Ortodoksii Tawaahidoo amantii Tawaahidoo Ortodoksii irratti namoota jibba qaban namoota seeraan yookaan seenaa isheen hin qabne maqaa ishee xoroosituun seenaa ishee gurraachessuutiin yookaanis immoo bifa fokkisaa ta'een kan maqaa ishee balleessan yeroo yerootiin affeeranii ergaa dogoggoraa dabarsaa turaniiru. Karaa garbaraas immoo mana lubummaa hundeessina walubummaa Oromiyaa hundeessina jedhanii warra sosochaanii fi caalaatti qilleensa rakka ooluuf isaaniif bakka laachuutiin yeroo yerootti jecha dogoggora isaanii fudhatanii qilleensa rooshaa turaniiru. Kun egaa akka seera miidiyaatti baalaansii kan ta'een jechi jedhame kuni hammam nu gaara Ortodoksii Tawaahidoo amantiin kun qulqulluu Siinodoos caasolii torbatu jiru. Caasaa torba kana keessatti miidhaan kan godhamu uummata Oromoo irratti sirriidha moo sirrii miti dhugaadha moo dhugaa miti jedhaniiti baalaansii gochuuti hojjetoota beeta kanatti mana lubummaa keenya Tawaahidoo keessa jiran itu gaafachuun isaanirra dhugaa jiru calalanii baasuun itu isaanirra jiru karaa saahidii tokko duwwaatiin kan dhagaan duwwaa dabarsaa turaniif sababa kanatti namni uummati amantii Ortodoksii keessa inni jirus inni bakkee jirus bataskaana akka jibbuuf akka balaaleffatu Ortodoksii Tawaahidoon hamtuu akka taate akka isaan akkaataa akkasiitiin ilaalan godhamaa tureera. Kun immoo dogoggora ta'uu isaa Siinodoos baree ajandaa qabame keessaa tokko miidiyaa sadan Ortodoksii irratti miidhaa isaan gaggeessan maqaa balleessaa gaggeessaa turan kun sirrii miti dhaabbatu jedhee Siinodoosiin mormii isaarra dubbachaa tureera. Qaamni mootummaas kana warra seeraa cabsanii seeraan ala deemaa jiran miidiyaa kana akka seeraan deeman mootummaan akka gargaarsa taasisu kan jedhuun qajeelfama kana dabarseera. Egaa walumaa galatti jaalatamtoota maatii Kiristoos Itoophiyaa Tawaahidoo Ortodoksii hordoftoota kan taataniif ergaa nu dabarsinu qajeelfamni Siinodoos dabarsee Siinodoosiin tokkodha. Bataskaanni seerri ishee tokkodha. Dogmaaf qanuunaa isheen qabdu walumaa galatti biyya alaa keessas Itoophiyaa keessas kan tajaajilaman hundumtu tokkodha. Ahaatti ቤተ ክርስቲያን ነች ወናም ባቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እንተላይለው ጉሉ ጉባኤ ዛሬያት በርቶቲ ከንሳን ተኮታሲሳን ከን ዳበኒ በስካኒ ተኮገቲ ታቴፊ ቀጀልፈመ ደርቤ ከና ሙርቶ ደርቤ ከና ኦጂሮ ኦሹን ከንንዱ መኬኛ ደቹ ነሞታ መደጎጎረኒ ሴረ ጨብሰኒ መነሉማን አምነ ጀደኒ ቄሶታ ከንፈካታኒ አከሱማ ዳቆኖታስ እንድምትሳኒ ቀልቢ ጅጅረተኒ ገረ ያደሳኒት ዴቢያኒ ገረ ቁልቁሉ ሲኖዶሲ ቀጀልፈመ ከና ተከሳን ዴቢያን ኤርጋ ኮንደበርሳ ሁመቲ ኤርጋ ደርቤካን ሙርቶ ደርቤካንሞ ራወቹፍ ራወቺ ሱረቲ ተኮን ኬኛ ገኤ መታከኛ አከጠበኑን መቃመት እስካነን ኤርጋ ኮደበርሳ ገለቱማ ገለኒ ዋቀዮ ፈታው አሜን እግዚኦ
እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ